Sagal soddom isanii aburtamii tokko akka Awurooppaa bakka Itoophiyaatti kaarraa marraa 1969 baadimmee 1990 irratti lafti itti Oromoon hin kufin diinan kuffisin biyya kanaaf hin kufin hin jiru. So Oromoon kan hundaa godhee kan hundaa raawwatee garuu iddoo inni seenaa keessatti qabu yaraa ta'uu isaati kan arginu jechuudha. Egaa dhimmoota weerara Adwaaf maaltu ka'umsa eegaa jennee ilaallu yoo ta'e warri Awurooppaa kun bara 1950 kaasanii industrial revolution guddisanii industrial revolution sana irratti immoo baay'ee qabeenya horatanii kapitaalizim jedhu sana yookaas imperializimii irratti babal'atee jechuudha. Isarraa kaaseeti kan approach gochaa dhufan gara Itoophiyaatti jechuudha. Sanuma irratti egaa Xaaliyaaniin yeroo jalqabaaf lubti ishee kan ba'a Afrikaa kana keessa jedhe bara 1889 yeroo kaampaaniin dhuunfaa warra Xaaliyaanii tokko Robitino Shipping Company jedhamu lafa Asab irraa bitate jechuudha. For the first time kan isheen approach goote eessa booda egaa taansee baruma sana keessa immoo Suez Canal kan jedhamu kaanaalii guddaan tokko kan naannoo Egypt yookaas Misraa fi Awurooppaa wal quunnamsiisu galaana diimaa wal quunnamsiisu Meditiraanii wal quunnamsiisu immoo ijaarame. Inni sun immoo intirestii yookaas dheebuu warri Awurooppaa naannoo gaanfa Afrikaa kana to'achuuf qaban dabale jechuudha. Xaaliyaanis achi keessaa tokko. Osoo kun kanaan jiru immoo bara 1885 immoo Partition of Africa kan jedhamu yookaas immoo Scramble for Africa kan jedhamu jalqabe jechuudha. Scramble for Africa maaliin biyya Afrikaa kana waliin qircachuudha. Biyyoonni biyya Afrikaa kana waliin qircachuuf immoo waadaa galan biyyoota 14 turan jechuudha, including Russia and America. Biyyoonni 14 kun Berliin irratti konferensii ta'anii Bismarck nama jedhamu yookaas immoo mootii Jarmanii yeroo sana walitti qabaman jechuudha. Kana keessatti egaa Xaaliyaaniin simbool gochaa dhuftee Itoophiyaa irra fuudhii ishee bu'ee jechuudha. Kun ta'uu kanaan jiru immoo sababoonni biroon egaa Xaaliyaaniin akka isheen Itoophiyaa seentu godhe inni tokko Minilik mataa isaa jechuudha. Minilik aangoo barbaacha Yohaannis Koorzii yookaas Yohaannis Arfaffaa waliin wadhabdee keessa seeneeti Xaaliyaanitti qooduu galee jechuudha. Kana namni baay'een hin beeku. Xaaliyaanitti qooduu yeroo galu bara 1887 Treaty of Neutrality kan jedhamu mallatteesse jechuudha. Before Wucaalee Treaty 1887 kana mallatteesseeti 1889 Wucaalee Treaty mallatteesse. Wucaalee Treaty has 20 articles. 20 articles qaba. Articles sana keessaa kan bakka uume kami articles 17 jechuudha. Articles sadaffaan isa akkuma kana. Inni immoo maal godhaa? Boundary amma Itoophiyaan galoo galaanaa qabdii rakkattu kana mataasaa yeroo artikilii sana jechuudha kan inni jalaa fashalaa'e. Minilik weerara gara kibbaatti gara Oromiyaatti godhu kanaaf meeshaa waraanaa argachuuf jecha warra Xaaliyaanii irraa meeshaa argachuuf jecha warra Xaaliyaaniitti qooduu galee Yohaannis Arfaffaa galee jechuudha. Yohaannis Arfaffaan yeroo sana triple yookaas immoo dhimmoota sadii lolaa ture. Gama lixaatiin Mahadis warra jedhamutu jira. Gama kibbaatiin Minilikii fi Takla Hayimaanoottu jira. Gara ba'aatiin immoo Xaaliyaaniitu jira jechuudha. Isaan kana wajjin ol loleeti dhumarratti harka maayilistootaatti matammaa Gallaabaa lafa jedhamutti bara 1889 wareegaman ture Yohaannis. Then immediately Minilik maal godhaa? Warra Xaaliyaanii Wucaalee Tiriitii waliin mallatteessee maallaqas gara miliyoona 30 argatee meeshaa waraanaas sirriitti argatee kunoo Ilubbaa Bokunfaa yeroo sana Gambeellaan fa'aa kun sirriitti harka Minilik hin galle jechuudha. Meeshaa waraanaa sanaan immoo naannoo Gambeellaa kana naannoo akka Sudaanitti jiru kana ittiin to'ate jechuudha. Akkafaa kana maal kana jala bulche jechuudha. Keessumaa akkafaan fa'aa kun kan doomineet ta'an Raas Tasammaa Naadoodhaan gara 1897 jechuudha waraana Adwaa booda jechuudha. Then Berliin konferensii kana keessatti maal kan walii galame biyya Afrikaa kana osoo waliin dhabii qircannaa gargar qooddannaa waliin lolluu jedhanii gara ji'a 2-3 kan ta'an jechuudha. Egaa caamsaa 1889 immoo amma Minilik Wucaalee Tiriitii erga mallatteesseen booda keeyyatti isaan ol dhabsiise keeyyata 17ffaa kanaa keeyyatti 17ffaan kun immoo baay'ee rakkooma guddaa uume. Xaaliyaanitti yeroo sana muummichi ministeeraa Kiriisiifi namni jedhamu wanna kana karaa bakka bu'oota isaatii Minilik wajjin kan mallatteesse ta'uu argina jechuudha. Kun egaa deebi'ee wal dhabdee uume immoo keeyyatti 17ffaan sun Minilikii fi Xaayituu biratti fudhataman arganne isaan lakkii kana fudhannoodhanii waraanatti seenan jechuudha. Waraanni sun akkuma beeknu egaa waraana qonnaan bulaatiin adeemsifameedha. Qonnaan bulaa naannoo kana walitti waamanii Finfinneetti walitti qabanii lafa amma siidaan wareegamtoota Adwaa jiru kanatti walitti qabanii gara nama 100,000 kan ta'u gara Adwaatti geessanii
egaa waraanni sun ji'a sadii deeman jechuudha. Gidduu kana lokaan ji'a sadii deemanii strateejii yookaas immoo ciminni uummanni kun qabu sararaan madaalamu jira. Yeroo sana akkuma silaa kan diiwaan keenyas hoogganaanis kaasan namni afaan waliin beekne wal bira dhaabbatee tokkummaadhaan injifannoo sana galmeessee Adwaan akkasittiin injifannoo sun dhufee jira. Injifannoo sana keessatti egaa eenyu kan dura adda dureedhaan qabsaa ture jennee hooggantoota waraanaa 11 ta'an beekamoo keessaa 8 yookaan 9 kan ta'an Oromoota jechuudha. Isaanis Gabayyoo Gurmuu fakkeenyaaf amma Gabayyoo Gurmuu Tatakkaa Baalchaa Madfaa Galaabaa Bichaa Labichaa kan jedhamu yeroo sana jechuudha. Maaliif yeroo Gabayyoon Oromoo du'ee kan bakka isaa bu'es Baalchaadha. Baalchaanis Madfii sana fudhatee waraana sana jiruu isaa irraa argina jechuudha. Qusee dinagdee erga Gabayyoon du'e immoo hoogganaa waraanaa biyya kanaa kan ta'e illee Abdi Goorgis dinagdee Qusee dinagdee illee bakka Gabayyoo bu'ee ministeera waraanaa biyya kanaa ta'e amma bara 1926tti tajaajilaa turuu isaati. Kana keessatti involvementiin Oromoo state formation in the state building isa jennu sana keessatti ganamumaa kaasee guddaa ta'uu argina jechuudha. So inni biraan maal inni injifannoo Adwaan booda gaa maaltu ta'ee kan jedhu ilaaluu qabna. Maal fidee dhufe injifannoon Adwaa? Addis Ababa Tiriitii kan jedhamu dhufa. Addis Ababa Tiriitiin kun onkololeessa bara 1896 jechuudha. Waraanni Adwaa xumuramee ji'a 7 booda Addis Ababa Tiriitiin ta'e. Addis Ababa Tiriitiin kun maaltu irratti walii mallatteeffame Itoophiyaan independent akka taate Xaaliyaaniin beekamti laatteef garuu dogoggorra yeroo sana uumame maal inni Itoophiyaan mataan ishee Eertiriyaan kolonii Itoophiyaa ta'uu ishee Xaaliyaanii ta'uu ishee mallatteessitee jechuudha. Historical error kan jedhamu. Silaa kennuu hin ture reeksii sana kennuu irraan ture jechuudha. Sanaan beekamtii walii kennanii laaffisanii madarban jechuudha. Inni sun illee ammallee rakkoo seenaa ta'e jiraachuu isaa hubannaa jechuudha. Egaa kan biraan maal inni Minilik lafa akka Booranaa, Gaambeellaa, Benishangul, Kafaa, Konsoo akka qabatuuf haala mijeessiraaf jechuudha. Not only the positive side. Uummattoonni amma Itoophiyaatti dabalaman kun iyyuu otoo Adwaaniin mu'amne ta'e other way round kana yoo laalla ta'e hin dabalaman ture jechuudha. Isa kana haala mijeessiraa Minilikii fi Tiriitiin sun jechuudha. Gama Xaaliyaanii yoo laalu mootummaan Xaaliyaanii keessatti jijjiirama fide. Innis maal inni mootummaan Francisco Crispi bitootessa bara 1890 bittinnaa'ee Crispiinis aangoo irraa ari'amee seeratti dhiyaate jechuudha. Revolutionii inni fide as duwwaata hundaan even in Europe in Italy revolution fide jechuudha. So inni kun Jeneraal Baaraateenii namni jedhamu hoogganaan waliigala waraana ba'a Afrikaa kunillee mana murtiitti dhiyaatee akka inni tajaajilamu jira jechuudha. So Itoophiyaan siisteemii siyaasaa biyya kanaa keessatti addunyaa kanaa keessatti waggaa 100 durayyuu iddoo guddaa akka qabdu kan agarru kanaan jechuudha. Isa booda hariiroon Itoophiyaa kolonii ollaa ishee wajjin qabdu Ingilizii, Faransaay, Xaaliyaanii wajjin qabdu immoo fooyyee jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo sana Itoophiyaa the only independent African nation kan jennu maal inni ollaan ishee garuu colonized. Sudaan Ingilizii jala jirti, Sumaaleen gar tokko Faransaay, gar tokko Xaaliyaanii jala jirti, gar tokko Keeniyaan immoo Ingilizii jala jirti. Ammas Eritiriyaan Xaaliyaanii jala turte. Garuu Itoophiyaan iddoo kanatti ayilaandi taatee independensii ishee eeggattee akkatti turteera. Kana booda egaa maal inni kan itti aanee dhufee daangaa biyya kanaa sararu fakkeenyaaf amma daangaan French Somaliland kan jennu amma Djibouti kan jennu kun bara 1897 sararame. Then 1897 ammas British Somaliland wajjin daangaan waliin mallatteeffame. 1902 Anglo-Egyptian Sudan condominium jedhama. Condominium colony kan jedhamu kun immoo naannoo condominium kun ammas arkitektii qofaa hin taane shared colony Egyptii fi Sudan Ingilishii waliin kan qaban Sudan kun immoo 1902 mallatteeffame. 1902 British East Africa Kenya maqaa amma jennu kanaan beekamtu ishee wajjin daangaa waliin mallatteeffame. Then 1908 Italian Somaliland amma Puntland Somaliland warra jennu kana wajjinis waliin mallatteeffame jechuudha. So Adwaan kana fidee dhufe jechuudha. Inni kan biraan Adwaan kan fidee dhufe mallattoo uummattoonni gurraachi mo'achuu danda'u kan jedhu the black can win kan jedhu sana fidee Itoophiyaanis mallattoo qabsoo taateeti waraanni addunyaa waraanni Adwaan jalqabaa xumurame jechuudha. Waraanni addunyaa Adwaa fi inni jalqabaa fi inni lammaffaa yeroo baay'ee confuse nama godha waan ta'eef kana fidee egaa weerara Xaaliyaanii lammaffaa tadabaru. Weerara Xaaliyaanii lammaffaa kan jennu kuni bara 1935 amma 1941 akka Awurooppaatti kan ture jechuudha. Kana gaannan sila inni suni
sa'aatii 5tti xumurame. Halkan isaa sa'aatii 11tti waraanni jalqabee sa'aatii 6tti Aduwaarratti gootonni Itoophiyaa fi Oromoo waan hundumaa raawwatanii xaaliyaanii mannee isheetti deebisanii deebi'anii garuu kun waggaa 5 fudhatee maaliif ka jedhu baruu qabna jechuudha. Waraanni kun maqaa Second Italo-Ethiopian War jedhamuun beekama. Kan inni jalqabee onkololeessa 1935 yoo ta'u amma 1941tti kan turedha. Hoogganaan faashist xaaliyaanii Mussolini yeroo sana kan 1922 xaaliyaanii bulchee ijaa bahuu barbaade jechuudha Itoophiyaa waggaa 40 qophaa'aa ture. Innis maayini mo'amuu Aduwaarratti mudate haaloo bahuudhaaf. Inni guddaan kan lammaffaa kun maaliif jedhame haaloo bahuudha jechuudha. Kan xaaliyaan irratti 1996 mudate sana. Qabeenya uumamaa Itoophiyaan qabdu indaastirii xaaliyaaniif oolchuu oomisha indaastirii immoo gara Itoophiyaatti fiduu isaan kun kaayyoo weerarichaa warra gurguddoodha. Walitti bu'iinsa walwal incident kan jennu gaa maal inni ka'umsa kan ta'e inni jalqabaa tokko maal inni walwal incident naannoo Somaaliyaatti kan argamu walwal oasis kan jedhamu maqaa akkasiin isin beekama. Achirratti bara 1930 keessa wal dhabdee guddaa ta'e wal dhabdee sun amma League of Nationitti deeme garuu at the end of the day xaaliyaaniin ittoo kuttee lafa Itoophiyaa qabachaa deemte jechuudha. Fulbaana 1934tti humni Itoophiyaa kaampii lafa walwal sana qabate yookaas namoota xaaliyaan irratti waraana banee sun guddachaa deemee bara 1935tti waraanni sun dabale jechuudha. Egaa amajji 25 1935 loltoonni xaaliyaanii maqaa Askaaris jedhaman. Askaaris warra jedhaman kuni loltoota Liibiyaa, Sumaalee fi biyyoota adda addaa irraa walitti qabamanii xaaliyaanii duukaa deemanii lolanii jechuudha. Askaaris jedhamu maqaan isaanii. Askaaris jechuun afaan xaaliyaanii kanaan akka taadhaaqii sama jennu kana yookaas hidhataa akka jennu kanaati isaan duukaa ture jechuudha. Loltoota xaaliyaanii jenna malee maqaadhaaf kan wal lolaa ture Afrikaa keessatti Afrikaanotuma jechuudha. The Somali, the Eritrean and the Ethiopians were fighting. Isaan wal fixaa ture jechuudha. Somaaleen warri adii hooggansuma duwwaarra turanii. Waraanota 23 bara 1935 Mussoliniin humna waraanaa hedduu gara Eritreyaa fi Itaaliyaa Somaalii laandiitti bobbaasee jira. Maaliif karaa kibbaa kanaanis lola banuudhaaf karaa kaabaanis banuudhaaf kana godhe jechuudha. Waldhabdeen wal himachuun ittuma fufee marii jaarsummaadhaan silaa fixuudhaaf turame immoo amma eegni Zerlaandiitti deemee ture garuu hin danda'amne isa booda xaaliyaaniin bara 1935 ifatti waraana Itoophiyaa irratti bantee jechuudha. Jalqaba weerara xaaliyaanii 1935 yoo ilaallu akka lakkoofsa Awurooppaatti onkololeessa 3 bara 1935 loltoonni xaaliyaanii 200 ta'an Maarshaal Emilio Di Bono hoogganaman Eritreyaa irraa ka'anii naannoo Tigraay irratti lola banan ni jalqaban. The North Front kan jennu jechuudha. North Front irratti kan hoogganu Maarshaal Emilio Di Bono kan jedhamudha. Inni kun egaa Eritreyaa irraa as ce'ee biyya naannoo akka Adwaa, naannoo akka Tigraay, naannoo akka Tembeen kan qabachuu jalqabu jechuudha. Loltoonni xaaliyaanii biyyoota kolonii xaaliyaanii turan Eritreyaa, Somaalii fi Liibiyaa irraa walitti dhufan kutaa waraanaa 9 turan. Kutaa 9 jechuudha. Kiyyoo xiyyaarota waraanaa 300 kan Asmaraa irraa ture immoo qabu jechuudha. Wanni adda isa godhu maal inni xiyyaarota waraanaa 300 qabatanii dhufan jechuudha. Itoophiyaan garuu yeroo sana kan qabdu taankii xiyyaara gaazii summaa qabus qabu jechuudha. Isaan kanaan Itoophiyaan mo'amuu dandeesse jechuudha. Humni xaaliyaanii Eritreyaa irraa ka'e onkololeessa 1935 Adwaa qabate jechuudha. Adwaan ishee lammaffaa qabamte waggaa 40 booda. Onkololeessa 19 naannoo Aksuum qabate ammas magaalaa siidaan Aksuum inni magaalaa Roomitti dhaqillee yeroo sana buqqa'e jechuudha. Isa booda gara waggaa 68 booda siidaan sun Itoophiyaatti deebi'uu danda'e jechuudha. Ajajaa waraanaa kan kaabaa inni jalqabaa Di Bonoon ture. Booda garuu namni sun Maarshaal Peetroo Badigiliyoo nama jedhamu bakka bu'e jechuudha. Isatu Finfinnee to'ate jechuudha dhumarratti Badigiliyoo kan jennu kana. Gama biraan yeroo wal fakkaatu dhuma humni xaaliyaanii Jeneraal Rudolf Graziani amma Graziani yeroo baay'ee maqaa isaan kaasna. Graziani kun Somaalee irraa ka'ee jechuudha kan inni gara kana dhufaa ture. Graziani Graziani xaaliyaanii irraa ka'ee as dhufachuudha. Inni immoo loltoota 100 kan ta'anii fi xiyyaara 100 kan ta'an qabatee karaa ba'aatiin jechuudha. Innis
suutuma suuta naannoo Harar kana to'ate to'annoo isaa jala galchachaa deeme xaaliyaaniin keemikaala addunyaatti irratti yeroo sana ga'a jedhee bakka pirootokooliidhaan dhorkame mustaardi gaas kan jedhamu illee fayyadamaa turteedha. Inni kun egaa loltoonni Itoophiyaa akka isaan humna godhan isaan godheera jechuudha. Inni taanee dhufu maal inni lola Maayica'u kan jennu. Odeessa 31 bara 1936tti Maayica'u irratti immoo waraanni Haayile Sillaaseedhaan hoogganamu loltoota Itoophiyaa gara 100 ta'an fudhatee dhaqee garuu achirratti milkaa'uu hin dandeenye. Lolli sun caalmaa xaaliyaaniidhaan mo'amee birmadummaan Itoophiyaa yookaas walabummaan Itoophiyaa yeroo jalqabaaf kan inni kufe Maayica'u irratti kunis bara 1936 Then Haayile Sillaaseen loltoota isaa qabatee warra lubbuu nafan qabatee gara Dasseetti baqachuu Dasseetti baqatee erga Dassee dhufee booda bara 1936 sana Dassee irraa Finfinneetti deebi'ee erga Finfinneetti deebi'ee booda maal godhee biyya keessa taa'uudha maaliin kan godhate baqa jalqabe asii baabura yaabbatee Faransaayii bahee Faransaayii irraa Israa'el irraa immoo gara Ingiliz biyya Baal jedhamu jiraachaa ture waggaa 5 irratti garuu mootonni Itoophiyaa yookaan mootonni Oromoo keessumaa jechuudha yeroo inni kana baqatu biyya keessa lolaa turan jechuudha. Kaayyoo sadiidhaa fi yeroo Finfinneetti deebi'ee egaa ministeerota isaa walitti qabee ajajaa sadii dabarse. Ajajni sadan sun maal inni tokko ani League of Nations naqeen iyyadhaa akka jiru League of Nations naqeen iyyadhaa akka jirudha. Qabatee biyyaa bahee jechuudha. Inni lammaffaan goreen magaalaa guddittii Itoophiyaa akka taatu murteessan. Amma egaa goreen lafa mateenyaa tokko kan inni murtaa'e lola Maayica'u goreen magaalaa Itoophiyaa akka taatu qabilee isaatti murteesse. Sadaffaa namni maqaan isaa Walde Saadiq Goshuu jedhamu immoo magaalaa goreen Itoophiyaa akka bulchu murtoo kana sadan dabarsee ofii isaa baaburaan ta'ee jechuudha. Lola Maayica'u kun 1936 jechuudha. Maayica'u kun naannoo Tigraay keessatti bakka argamudha. Bitootessa 1936 akka Awuroopaatti jechuudha. Baay'ee isaa ragaan akkasitti waan jiruuf naannoo Maayica'u Fashaangeetti lolli sun ta'e jechuudha. Lola sana irratti humni Itoophiyaa meeshaa waraanaa lafoo fi qilleensaa dandamachuu hin dandeenye jechuudha. Homaan dandeenye Haayile Sillaaseen loltoota 100 kibir zabanyaa warra jedhaman sana fudhatee aseenus malee jala dhaabbachuu hin dandeenye. Ebila 4 1936 magaalaan Dassees harka diinaatti jechuudha. Ebila 30 1936 immoo Haayile Sillaaseen mataa isaa iyyuu Dassee irraa gara Finfinneetti deebi'ee jechuudha. Finfinnee deebi'ee adeemsa isaa sinitti maan jira waan ta'eef jechuudha. Haayile Sillaaseen akkuma Finfinnee ga'ee ministeerota isaa ajajoota waraanaa isaa walitti qabatee murtoo sadii dabarse. Murtoonni jalqabaa Haayile Sillaaseen gara League of Nations akka deemu. Inni lammaffaan goreen magaalaa guddittii Itoophiyaa akka taatu. Inni sadaffaan namni Haayile Sillaasee bakka bu'ee Itoophiyaadhaaf magaalaa goree kanas bulchu immoo Walde Saadiq Goshuu nama jedhamu bakka buusee kutee jechuudha. Caamsaa 5 bara 1936 Finfinnee jala dhaabbannaa tokko malee humna xaaliyaanii jala galte jechuudha. Then Haayile Sillaaseen baaburaan gara Jibuutiitti deemee Israa'el deemee immoo Ingilizii deemee jechuudha. Mootiin biyya ba'uun qaawwa bulchiinsaa guddaa uumee jeequmsa guddaas magaalaa Finfinnee keessatti saamicha dabalatee uumeera jechuudha. Kana egaa adeemsa. Finfinneen qabamuu isheeti gama kan arginu. Caamsaa 2 Haayile Sillaaseen biyya gadeenyaa ba'u caamsaa 5 humni xaaliyaanii Jeneraal Badoglio jedhamu immoo magaalaa Finfinnee seenee jechuudha. Caamsaa 7 ifatti Itoophiyaan to'annoo mootummaa xaaliyaanii jala galuu ishee mootiin xaaliyaanii yeroo sana Victor Emmanuel Sadaffaan labse jechuudha addunyaatti. Caamsaa 9 bara 1936 Itoophiyaan kolonii xaaliyaanii mootii xaaliyaanii jalatti kan bultu ta'uu ishee ilaalaa. Itoophiyaan provinsii xaaliyaanii tokko mootii warra xaaliyaanii bulcha malee kana booda birmadummaan qabdu kan jedhu labsame jechuudha. Then Walde Saadiq Goshuu kan jedhamu namni yeroo sana kantiibaa ta'ee yookaas immoo akka Itoophiyaa bulchu aangoon itti kenname isaan kana jechuudha. Magaalaa Finfinnees bulchaa turanii nama kanatti aangoo kennee deemee jechuudha. Egaa bulchiinsa xaaliyaanii yoo ilaallu maal fa'aa qabaa kan jedhu ilaallu. Xaaliyaaniin gaafa Afrikaa irraa qabdu yookaas kolonii xaaliyaanii gaafa Afrikaa irraa qabdu meeqatti guddate gara 3tti guddate. Isaanis
kolonii Xaaliyaanii Eertiraa, kolonii Xaaliyaanii Somaaliilaandii fi kolonii Xaaliyaanii Abisiiniyaa kan jedhutti guddate jechuudha. Then booda koloniin sadeenuu maqaa Italian Province of East Africa jedhamu moggaafame. Italian Province of East Africa kan jedhu moggaasa kana immoo argatan jechuudha. Isa booda bulchiinsi Xaaliyaanii biyyoota Itoophiyaa kana bakka 6tti qoode. Inni tokko maal inni Impaayera Itoophiyaa jedhamu Impaayera yeroo sana Impaayera Isteetii kana Oromoo, Sumaalee, Eritreeyaa, Sidaamaa, Amaaraa fi Harar jedhee bakka 6tti qoodee bulchaa ture jechuudha. Then sababa injifatamuu Itoophiyaa yoo fudhannee ilaallu sababi isaa maal kan jedhu namni beekuu qaba. Inni guddaan meeshaa waraanaa caalamuudha. Inni lammaffaan immoo communication qindaawaa dhabuudha jechuudha. Communication waraana keessatti military science keessatti very crucial, very important. Communication hin jiru taanaan waraanni moo jechuudha. Isaan lokaan deemanii odeeffannoo walii kennu. Warri Xaaliyaanii garuu advanced communication qabu jechuudha. Inni caalamuu isaanii lammaffaan faallaa isaa warri Xaaliyaanii communication jabaa qabaachuu isaaniiti. Inni kun rakkoo uumeera jechuudha. Sochii farra faashistii yookaas resistance force jedhamu. Egaa erga Xaaliyaaniin bakka qabattee maal kan ta'e resistance force jalqabe jechuudha. Yookaas immoo gorillaa fight seelifana humnoonni Itoophiyaa dirree lola Maica'uu irratti dhufan galanii ta'e jechuudha. Maal godhanii baay'een isaanii gara lixa Oromiyaa kanatti, gara Wallaggaatti, gara Baaburaa kanatti as badaniiti dhaabbata leenca gurraachaa yookaas Black Lion Organization kan jedhu kana dhaaban jechuudha. Black Lion Organization kun sochiin isaa inni guddaan kan jiru Wallaggaa fi Lubbaaboor keessatti ture. Irra caalaa jechuudha. Warri isa qindeessanis Ababaa Aragaay, Bacharee, ijoollee Hakiim Warqinee Isheetee, Hiruuy Waldasillaasee fa'aa, Abdiisaa Agaafaa, Raasif Nuruu Hayilasillaasee fa'aa warra qaban Gabra Egzaabeer Kumsaa fa'aa, Yilmaa Dheeressaa fa'aa isaan kana Dajjaash Kumsaa ijoollee isaatu kana qindeessaa ture jechuudha. Isa kana gabaabinumaan ilaallee dabarre jechuudha. Walitti qabaan isaanii yeroo sana Alamwarq Bayyanee nama jedhamu ture. Egaa Raasif Nuruu Hayilasillaasee harka Xaaliyaanotaatti kufe jechuudha. Naannoo Gojiif kanatti waraana Xaaliyaanii hojii walitti bananii inni hin booji'amee warri kaanis hin du'anii hin bittimmaanii Abdiisaa Nagaanfaa naannoo kanatti qabaman jechuudha. Naannoo kanatti qabamanii Jimmatti hidhamanii Jimmarraa Finfinnee irraa Moqaadishoo irraa immoo Xaaliyaanitti geeffamanii kan akka Abdiisaa Agaafaa amma international hero kan jedhu kanaaf jechuudha. Dhamaati ammasii darban Taaddasaa Birruunfaa mataan isaanii waraana Xaaliyaaniin booji'amanii Moqaadishoo dhaqanii Moqaadishoo irraa immoo waggaa meeqa booda darara meeqa booda biyyatti deebi'an jiru. Amma Taaddasaa fa'aa Abdiisaa fa'aa inni kan kaasu kanaaf jechuudha. Amma yeroo baay'ee abbichuu jennee kaasna. Abbichuun nama waraana kana keessatti qooda guddaa qabu. Umurii 14-15 nama waraana kana seenee Temban irratti hirmaatee Xaaliyaanota ba'aaf gala dhowwee umurii waggaa 17-18 nama iddoo guddaa qabu jechuudha. Abbichuu nagaa qarreerra marmaarinii achittuu nagaa qoreensi waraananii kan jette armeensaa jechuudha. Maaliif yeroo sana Raas Kaasaa fa'aa wajjiniin ani naaf wedheeti obboloota isaa lamaanii wajjin deeme jechuudha. Abbichuun garuu obboloonni isaa lamaan jalaa du'anii abbichuun isa booda waraana Maica'uu irratti hirmaatee deebi'ee lafanni bu'ee wallaalame jechuudha. At the end of the day waan inni ta'e hin beekamu garuu umurii ijoolleedhaan kana ta'e jechuudha. Amma yeroo baay'ee muummicha ministeeraatiin abbichuu kan jedhu maal inni umurii isaa ol nama yaadu akka jechuuti waan isaanitti fakkaatu. Maaliif namni sun xiqqaa ta'ee hojii guddaa hojjechaa ture. Yeroo sana baay'ee ijoollee ture booda waraana warra jaarsollee hoogganaa ture jechuudha. Nama kanatu qooda qaba jechuudha. Abbichuun kanaaf yeroo baay'ee kaasna asumaan tuqee darbuudhaaf seenaan isaa dheeraadhaan kiyaan fudhadhe malee. Dhaabbata leenca gurraachaa fi bonayyaa yoo ilaallu immoo leenci gurraachaa kun naannoo Naqamteetti baay'ee beezii guddaa qaba. Naannoo Naqamtee irratti gaashiyaa tokko jarri leenca gurraachaa kun xiyyaara Xaaliyaanii 3 gubanii namoota 13 keessa ajjeesan jiru. Nama tokko duwwaatu lubbuun hafe innis Booreloo nama jedhamu nama warra Xaaliyaanii hojii afuuraan deeggaru qofaa tafe jechuudha. Lubbuudhaan nama 13 ajjeesanii isa booda egaa Giraaziyaaniin meejarii guddaa irratti fudhate jechuudha. Koloneel Balaay Haayila'aab Meejar Maatiyaas Gammadaa fa'aa warra jedhamantu akshinii sana fudhate. Maatiyaas Gammadaa kuni kan kaapiteenii ture jechuudha yeroo sanatti. Isaan kuniyyuu dhiisanii yeroo isaanitti bosonatti galanii Xaaliyaanii wajjin wal falmaa turan kanaaf resistance jechuudha. Egaa Giraaziyaaniin magaalaa Naqamtee akkuma Finfinnee bara 1937 godhe sana magaalaa Naqamtee haalaan tume jechuudha yeroo sana xiyyaaraan. Inni kun illee seenaan isaan barreeffamne jechuudha. Kanaaf amma seenaan
kanuma naannoo warra kaabaa kana malee keenya barreeffamaa akka hin jirre kan dubbannu jechuudha. Kan saambeetti ganaa dhufaa jirra waan ta'eef. Confederation Oromoo lixaa kan jennu yeroo sana dhaabbatee ture jechuudha. Western Oromoo Confederation kan jennu kunis maaliif dhaabbatee gita bittootaa Itoophiyaa jalatti buluurraa maandeetii mootummaa Ingilizii jalatti buluun wayyaa waan jedhu yaadi tokko dhufeeti. Abte Maariyaam kumsaa baatu haala sana mijeessaa ture jechuudha. Confederationiin kun fixaa jira. Innis waan taatee tokkodha jechuudha. Yaalii ajjechaa Giraaziyaanii irratti 1937 geggeeffameen Giraaziyaaniin egaa akkuma beeknu Addis Ababa irratti namoota 30,000 ol fixeera. Inni kun siidaanis dhaabbatee fi yaadannoos qaba. Garuu kana maaliif hin fidee saambee irrattis namoonni dhumaniiru, dararamaniiru, siidaan as dhaabbachuuf qaba waan jedhu yaada kaasuuf jedheetan jechuudha. Amma siidaan kun siidaa 6 kiilootti argamu Giraaziyaaniin uummata 30,000tti fidee dhaabbate bara 1955 jechuudha. Waraanni sun xumuramee gara waggaa 15 booda Joosef Tiitoodhaan deeggarsa warra Yuugozilaaviyaadhaan kan dhaabbate jechuudha. Isaan kana nus asitti siidaa saambee dhaabuu dandeenya akka jedhu. Jijjiirama siyaasaa fi dinagdee bara bulchiinsa Xaaliyaanii ture immoo yoo fudhannee ilaallu Xaaliyaaniin gaa miidhaa qofatu hin taane faayidaas kan isheen fidee jira. Amma afaan Oromoo, afaan mana murtii, afaan barnootaa, afaan hojii akka ta'u namni amantii barbaade akka hordofu waan isheen goote jira jechuudha. Sirna gabbaar siisteemii sana balleesseetti, daldala garbaa balleesseetti, daandii adda addaa baasteetti, baankii adda addaa akkuma sila jedhame sana baankii dhaabdeetti, baankii Diroomaa fa'aa jedhamu, baankii Napooliyoo fa'aa jedhamu dhaabdeetti jechuudha. Biyya kana keessatti isaan kun faayidaa isheen fidee gahaa tokko jechuudha. Bulchiinsa Xaaliyaanii Oromoo amma fakkeenyaaf naannoo Jimmaatti Shentiree reediyoo kan jedhu yookaas immoo isteeshinii reediyoo tokko illee naannoo Jimmaatti akka dhaabde seenaan yaada jechuudha. Isaan kana kaasuu dandeenya waan isheen gaarii goote keessaa. Haile Sillaaseen gaafa dhufu garuu maal inni kan inni godhee biyya tokko afaan tokkoo fi amantii tokko kan jedhu bara 1944 keessumaa jechuudha. Asirratti ani kaasne labsii cimaa tokko labsee jechuudha. Innis aadaan Oromoo, eenyummaan Oromoo akka baduuf hiree mataa isaatii taphateera jechuudha. Egaa Haile Sillaaseen gaafa alaa deemu maal inni kan godhe baandaa aangoo kenneeti warra arbanyoota jennu kana yookaas gootota Oromoo kana baay'ee isaanii kan akka Garasuu Dhugii kan akka Balaayii Zallaqaa fa'aa gabaa kiyaabaas jechuudha. Balaayii Zallaqaa booda sirumaayyuu hin fannifamee Garasuu Dhugiinis olii gadi oofamaa ture jechuudha. Gizooti isa jedhamu, gizooti jedhamu jira. Gizootiidhaan illee as fidaniiru. As magaalaa Mattuu kana bulchaa ture jechuudha. Gizootii akka inni naannoo Shawaan turreef gizootiidhaan as fidanii naannoo kana bulchaa ture jechuudha Garasuun. Egaa uummanni maal jedha yeroo sana Itoophiyaa ሀገሬ ሞኝ ነሽ ተራራ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ እንዴ ነው ሮሰን አዳቱ ሻሽን ጋቢ ወያ ሀአማቱ ጣሊያኒ ወያ አጅረን ወልብራ ቀበኔ አፎን ኦሮሞ ኩንስ ሮሰን ስሪት ጅራዋንቴ ኤጋ ወሪ ቦታታኒ ወራና ጣሊያኒ ለማፋረት ማታኒ ወራና አቡነ ጴጥሮስ ፋ አብዲሳ ጋፋ ሳንሳን ከነ ሴና ሳኒ በሬሳ ጅራ አብቹ በየናፋ አብቹ በየና ቆርቾቲ ጅራማ አብቹ ከጀዱ ኩን አብቹ በየና ቆርቾቲ ሳንሳን ኩን ማልሳና ከራወተን በሬሳ ጅራ ጅራ ገባው መትሲ ካሱ ማሪያን ቢየት ዴቢው ሞቲ ፊ እንጅፋኖ ሳምቤ ተሩሙጋ ሞቲን ዮካስ ኃይለ ሥላሴን በር ጫምሳ ሸን ዮካስ ሞ ኤቢለል ደሚቶር በቁለ ሰከ ሶዶሚ ሰዴሮ ቢየት ዴቢው እንግሊዝ ራ ኢጂፕት ራ ሱዳን ራ ጎጀም ራ ፊንፊኔ ሩፌቹ አከሲቲ ቢየት ዴቢዬ ኢሰው ወደጋ ማቱታ አዴቤ ከጀዱ አይላሉ ጣሊያኒ ግዱ ገሌስ ኢትዮጵያ ከነራ ሙአምቴ አባቱ ማለ ገራ ኪባ ከነት ናኖ ኢሉባቦር ናኖ ጂማ ናኖ ወለጋ ገምቤላ ከነት ህምባኔቹ እጅርቴቹ ስሩ ማሉ ጎቴ loltoota kuma 12 wal qabattee akkuma sila kan waltajjii beeksaa ture sun dubbate loltoota kuma 12 qabattee gorillaa faayitiin jalqabde jechuudha. Asii ol deebitee Itoophiyaa to'achuudhaaf 1941-43 isarra turtee inni kun kanaan deemaa ture. Booda Haile Sillaaseen Garasuu fi Jaagamaa Keelloo argatee isaaniin immoo waraana isaanii walitti qindeessee gara kanatti as bobbaasee akka isaan deeggarsa godhan taasisee jechuudha. Garasuuf Jaagamaanis loltoota isaanii qabatanii jalqaba dhufanii naannoo Xoolaay naannoo Jimmaa kana bilisa baasaa gara kana dhufan jechuudha. So egaa Jaagamaa Keelloo arbanyummaan isaa naannoo Ginciitti beekama inni sun immoo naannoo Walisootti kan beekamu ta'anii akkasitti walitti qindaa'anii booda gara Jimmaa kana akka dhufan argina jechuudha. Magaalaa Jimmaa hin ga'in humni waraanaa Garasuufi Jaagamaa Keelloo da'oo diinaa 3
ollaa Bootor Limmuu Saqqaa fi Limmuu Koosaa keessatti diina barbadeesse jechuudha. Jalqaba achi as dhufaa jiru waan ta'eef. Loltoonni Xaaliyaanii 17 konkolaataa hedduu matireesii 20 ta'antu yeroo sana booji'ame jechuudha. Naannoo Jimmaa mataa isaatti jechuudha. Inni kun egaa ittuma fufee bakki injifannoo Saambee itti galmaa'e kun magaalaa Goree irraa kiiloomeetira 17 sila kaafamuun yaalame Saambee akka Adwaa lammaffaatti ilaalama jechuudha. Maaliif the last victory yookaas lafitti humni Xaaliyaanii 12,000 harka kennatee duwwaa ta'e asitti waan ta'eef kana booda yeroo tokko duwwaa Gondoritti bara 1943 waraanni gaggeeffame malee the last victory asitti waan ta'eef Saambeen kanaaf Adwaa lammaffaa inni qaban jechuudha. Kunis waxabajjii 27 hanga adoolessa 4 bara 1933 kan ture waraana guyyaa 7 jechuudha. Waraana guyyaa 7 kana keessatti gahee guddaa kan taphatan warra Saambee innoo Saambee warra dhaman gosa naannoo sana jiraatanidha. Isaan kun egaa baay'ee gootummaadhaan dura dhaabbatanii waraana kana yookaas Xaaliyaanii kana boodatti ibsaa turanii booda garuu dirmachuun gara Wallaggaarraa gara Shawaarraa immoo isaan qaqqabe jechuudha. Egaa warri iluu durumaan gootummaadhaan beekamu Caalii Shoonoon Minilik lammaffaadhaa fi Tolee Dheembitamne Diimaa Caaliis akkasuma falmaa ture, Fatansaa Iluus akkasuma falmaa ture. Egaa gootummaa warra kanaatu progress godhee gara warra dhalootaa itti aanutti darbe malee waan hin jirre miti jechuudha. Iluun durumaan goota qabaa ergasii immoo Saambee irratti immoo gootummaa olaanaa agarsiise jechuudha. Egaa Limmuu Koosaatti Xaaliyaanota hedduu booji'an egaa warri gara suufa ergasii booda Xaaliyaaniin Jimmaa jirtu nagaan harka kennattee waxabajjii 33 ji'a waxabajjii keessa jechuudha. Yeroo sana jechuudha magaalaan Jimmaa Xaaliyaanii irraa bilisummaa ishee argatte hooggantoonni waraanaa Xaaliyaanii gara 600 fi loltoonni 8,000 ta'an booji'aman jechuudha. Jimmas seenaa qaba jechuudha. As Saambee qofaa miti Saambeen ga'een jechuudha. Garuu hooggantoonni waraanaa Xaaliyaanii hanga tokko Jeneraal Gaazariyan dabalatee gara Beddellee kanatti as baqatan jechuudha. As baqachaa yeroo deeman warri Shawaa sun immoo faana duukaa dhufanii waraana Arbanyaa waraana isaanii qabatanii garuu Iluu Abbaaboor gara Iluu Abbaaboritti qajeelan as dhufan jechuudha. Haaluma kanaan waraana Jaagamaa Keelloo fi Leensee Keelloo Aggaaroo Geeraa Guumaa Beddellee Goree fi Saambee gootota Iluu Abbaaboraatti makamanii waraana isa dhumaa sana immoo waliin bananii jechuudha. Arbanyaa kallattii afuriin yeroo sana dirmannaan kallattii afuriin dhufe jechuudha. Inni tokko gama Shawaarraan, inni lammaffaan gama Wallaggaarraan, inni sadaffaan gama Kibbaarraan Teeppii fi Gambeellaarraatiin gargaarsi warra kanaaf ta'eera jechuudha. Goreen marsee qabuun Xaaliyaanota harka kennisiise jechuudha. Goreen amma naannoo Goree kanatti dhufanii buufatanii isa booda Saambee irratti Xaaliyaanonni akka harka kennatan godhaniiru. Achi keessatti Shambaal Waldayees Bullukkoo fi Raasmas Silashiifaallee ga'ee akka qaban seenaan isaan kaasa jechuudha. Egaa Saambeen ilmaan gibee hortee Gudayaa keessaa tokko. Saambeen kun maal kan jedhu ilmaan gibee yookaas gosa jechuudha. Maqaa gosaarraa kan dhufeedha. Isaan kana gabaabseen darbuu yaala. Waraanni faashistii Xaaliyaanii baatiloonni 12 yookaas waraana 12,000 boongaa kafaa irraa ka'e aanaa Jiduu Laaloo keessa kutee gara Saambeen magaalaa Goree galuuf lallakaatu deemuuti gara dhaabbatan jechuudha warri Saambee kun. Tabba Guraamaayileetti dhaqanii qaxxisatti muranii achitti laga Qabar waxabajjii 27 bara 1933 immoo kutan jechuudha. Akka isaan as hin ceene godhan jechuudha. Kan immoo kan godhu namoota beekamoo keessaa Zawudee Lamuufaa kan jedhamantu garee isaanii wajjin riqicha sana kute jechuudha. Inni kun Zawudeen kun egaa akka keettootti yookaas akka sallaayii jennu sanatti hojjechaa ture. Kaayyoon humna Xaaliyaanii inni duraa maalinni Katoon, Leeqaa, Bachoo fi Goree galuu ture. Kana tartiiba kanaan garuu maal godha namni kun dhaqee kallattii isaanii jalaa balleessa jechuudha. Asii yoo deemtan wayyaadhee fideeti harka diinaatti isaan galche jechuudha. Informaashiniin waraana keessatti murteessaadha kan jedhu kanaaf jechuudha. Karaa Leeqaa yoo deemtan isinitti fagaataa, karaa asiin ba'aa asirra kottaa jedhee fidee harka diinaa galche jechuudha. Egaa akkas jedhee geeraree dhama. Wayiniin jiguu didee inni utubaa waddeessaa lammii koo eessa jirtaa inni raaree wal keessaa inni caffeen wal keessaa inni diinaan wal keessaa jedheetti iccitiidhaan ergaa isaa dabarfate jechuudha. Yeroo achi ga'u Xaaliyaanota duukaa deemaa qabameera. Garuu akkas jedhee geeraree uummata Wallaggaanii warri bakka qabatanii jiran yeroo waraanatti banan Zawuduun bosona seenee qawwee baatee jiru sana qabatee waraanni sun itti fufee akkasitti jalqabee
kajiruudha fixaan jira. Xaaliyaaniin ofirraa deebitee tabba Garaamayilee kan jedhamtu sanatti qabamte waraanni sun jalqabe waraanni sun guyyaa torbaaf itti fufee booda gaa tulluu Gophoo bakka jedhamutti immoo xumurri isaanii ta'eef jechuudha. Namni jalqabaa gaa rasaasa diinaatiin wareegame Qilxuu Raaboo Ayyaanoo nama jedhamudha. Isa kana gaa seenaan yaadatti jechuudha. Akkasittiin walitti qabaa jiraan gabaabsiiman keessaa bu'uu jechuudha. Gootonni akkas jedhanii geeraraa turan jechuudha. Afoollis murteessaadha. Xaaliyaanii hunduu dibbee kan biyyi hunduu si dibbee faatiin itti beekaa raajii itti beekaa yoo ciistu tulluu caalaa kan cinaan hunduu caalee anatu lafaan ga'ee saambeen lafa dhiiraatii gadheen maaf na ciiggaatii matireesii kolfee dhiirri saanjaan wal horfee ani bantiin kee hin baqanne keessuma jaajjeen kolfee jedhee gara jedha bantiin yeroo kanatti jechuudha. Maaliif gootonni gaafa sanaa hamileedhaan haala mijataa hin taane keessatti Xaaliyaanii dura dhaabbatanii akkasittiin waan godhan jechuudha. Dhumarratti loltoonni Xaaliyaanii kun yeroo booji'amanii kaan isaanii du'an akkuma sila beeksisaa waltajjii dubbachaa ture kaan isaanii badanii jedhan waan booji'ame immoo jira jechuudha. Loltoota 1585 ta'antu lubbuudhaan argame jechuudha. Lubbuun qabaman. Marfii 9 matireesii Bizaantii jedhamu 46 Arlikon or anti-aircraft kan jedhamu sadii anti-aircraft illee qabu yeroo sana jechuudha isaan qawwee 20 ol konkolaataa 885 ol isaan kanatu Xaaliyaanii irraa booji'ame jechuudha. Waraanichi waraana salphaa miti. Kanaaf Adwaa lammaffaadha jenna. Egaa gootonni bebbeekamoon injifannoo sana fidan naannoo Saambee maqaan isaanii beekamu eenyu fa'i kanaaf bootiin nutti marichuudha. Zawudee Lamuu, Ayaansoo Bookaa, Margoo Bookaa, Nageessoo Diiloo, Bantii Daanyaa, Margoo Faarsoo, Guutamaa Shorroo, Abbabaa Naga'oo, Gobbuu Wayyeessaa, Qilxuu Raaboo sila wareegame jennu sana faatu warra kanatu iddoo guddaa qabachuudha. Warri kaan iddoo guddaa kan qabu isaan kana jechuudha. Anis xumureera. Yaada xumuraa duwwaa dubbadhaa. Egaa ergaan inni dabarsuu barbaade maaliin? Silaayidii tokko duwwaa naa yaaduma haamsa wayii. Dhuma kana akka galaatti qabannee maal gochuu dandeenya akka jedhu. Akka galaatti qabannee maal gochuu dandeenya ka jedhudha waan asitti mari'achuu qabnu jechuudha. Gootummaa jechuun haala mijataa hin taane keessatti waa tokko bakkaan ga'uu waan namni biraan hin danda'u jedhee amanu namni muraasni danda'ee agarsiisu jechuudha. Waan biraa miti. Tokkummaan injifannoo galmeessuu egaa yeroo injifannoon dhufe jennu maaliin dhufe tokkummaadhaan dhufe. Tokkummaan hin jiraanne injifannoon sun hin jiru. Kaan iccitii Xaaliyaanii himaa ture, kaan dhukaasaa ture, kaan karaa jalaa balleessaa ture. Akkasittiin Xaaliyaanii injifatan jechuudha warri isaan beeku. Inni kabiraan immoo iccitii eeguudha. Iccitii biyyaa eeguu, iccitii uummataa eeguu danda'uudha. Gootummaadha inni kunis gootummaadha. Walii ajajamuu, chain of command qabaachuu. Amma gaa biyya keenyatti maaltu rakkoo ta'eera chain of command hin jiru. Respectiin hooggana kee kabajuu hin jiru jechuudha. Hooggansi immoo warruma hooggansa siyaasaa kana qofaa miti. Manarraa kaachuudha. Manumarraa kaasnee iyyuu akkamitti walii ajajamaa jirra, akkamitti deemaa jirra, akkamitti tokkummaa keenya eeggachaa jirra ni jiru. Waan irratti mari'annee jenereeshinii yookaan dhaloota sammaa kanaan waa finnu jechuudha. Sabboonummaa bilisummaa hawaasaaf hojjechuudha gootummaan. Maaltu nurraa eegama? Seenaa goototaa barreessuu, barsiisuu, siidaa yaadannoo goototaa dhaabuu, maqaa isaanii waa moggaasuu, aartii, sirba, tiyaatiraa, fiilmii waa'ee isaanii faarsuu akkuma silaa muuziqeessaan keenya yookaas immoo weellisaan keenya kaase sana akkasittiin hawaasa keessatti kaa'uu an akka yaada furmaataatti, yaada sadumaatti, yaada mariifis ta'u jedheetan kaayachuudha. Egaa kitaabni kun walumatti xumuramaa jira. Nus ji'a 3-4 booda maxxansine deemaa jirra. Deeggarsa nu gootu kana qofaas miti gaa nuti Instituutiin Qorannoo Qo'annoo Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu waliin illee seenaa iluu in detail barreessuudhaaf yookaas qorachuudhaaf yeroo ammaa kana waliigaltee waliin mallatteessinee hojiitti seenaa jirra jechuudha. Barsiisota Yuunivarsiitii Mattuu waliin. So kana illee akka gammachuutti isinitti himuun barbaada jechuudha. Ani
dhugaa nama dubbachuu akka ganamaa kaanii kan nagaa jiru maal naannoon iluu baaburammaa atteeshinii guddaa akka qabu seenaa guddaas akka qabu mootummaanis akka xiyyeeffachaa jiru nagarraa namni dhuunfaas hojii gurguddaa hojjechaa akka jiru nagarraa ani gabaabsee ariitiidhaan irra deemee yeroo keessan qusachuuf jecha galatoomaa na galchaa jechuun barbaada. Kaadhiyama Dooktara Girmaa namarraa guddaa galateeffannaa bakka teessuma isaaniitti kabajaan nus madhaa jennaa. Bakkaachuu hundee maskunaachuu gurguruu መቀመጫቸው ሸኝልን ግዱትሞ ባንዲ ሰገለሉ ካንጓር